Hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti reefoo hojiidhaa dhufe sa'aatii 2 ruubii wayiti jechuudha. Anyways akkam ooltanii jedheenime. Haay nagaa keessanii akkam jirtu nagaa waaqayyoo lafa jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u akkam nagaa keessanii walman akkamii turtiin nagaadha nuti nu bira kunoo bareeda channel kanaaf immoo haaraa warii taatan subscribe godhaa isiniin jecha videos like godhaa jechaan jira. Hojiidhaa dhufe gaayyuu akkuma isinitti hime hojii oola. Egaa buna danfiseen jira kunoo jechuudha. Buna danfiseen jira buna dhokunaan isiniin jedha. Egaa bunuma dhugna. Bunni dafee qophaa'ee nu kanatti warri kanaan dura yaada kanaa keessa jirtani. Oka korsi. Shumburaa nyaanna jiru. Buna danfisuun bareeda. Bunni qophaa'ee na eegee iraanni akkamire otoo dura laata nyaatanii buna dhugumti. Ifa magaa hordoftoota kun ifa mar'alleeni. Waan biraan hojjenne akkatti nu hojjennu dhabe mucaanii boo. Haadha shumburaa nyaannee buna yoo dhugne tarfe ani buna dhuge nan bula garuu ifa wanaa hodha. Caccabsi qabadhu. Bareeduma garuu buna dhuganii buduun bareeduma. Waan nama kolfisi waan dhuga. Buna dhuganii buluun bareeduma garuu maaltu dhibeeti. Inni nama rakkisuun ni dha ta'u yookaan bilchaataallee ala qabadhu kooti jechuudha malee. In barre kamaan ala qabadhu kooti galanii lakki sadarkaa sanaas hin geenye nagaa qabna biyyi nagaadha. Alaabatti koo jechuun dhuguma qalbii malee alaabatti jechuun in barreessanii waan ta'eef alaabatti kootu. Ammoo narra darbee daa'imti boona rakkistee viidiyoo sammuna. Inni rakkoon qabu kaama guyyaa tokko yoo rakkatanii manatti yoo rakkatanii alaabaan bilchaataa godhatanii yookaan alatti illee shaayii bunaa jedhanii galanii hin bulu bakka rakkoon qabu jechaadha. Yeroo hundumaa namaan guutu waan ta'eef garuu kana deessitee dubbachuu qabdaati. Malee bona dhiyeessitee raan hin jiru jechuun. Shumburaa nyaanneen ta'a. Waan nama kolfisiisu maal qabare? Shumburaa nyaatanii buna dhuguu hin danda'amu? Hin danda'ama garuu maal rakkoon qabu. Maal si jedhee shumburaa nyaatanii buna? Xiqqoo hiilak. Xiqqoo hiilak ayyuu. An dhuguman jedhee waan qalladu seetta? Haa ta'uure. Kaameraadhaaf jechuun sodaatiin waan booda dubbattu. Ofii bultu ani rakkoon qabu. Nan bula shumburaa nyaadhee buna shiin lama yoo dhugee nan cobaaf mucaadha nan bula. Asii bulaa nan bulaanis rakkoon qabu garuu yoo yeroo dhabanii yoo daa'imni nama rakkiftee jette alaa fayyadamnaa akkana jedhanii dursa yaada dhiyeessuu yookaan immoo maal goonuu. Ar'aaraan qophaa'ee jedhanii furmaatama isaatiin deemu gadi baanee alaa bituu hin dandeenye. Taatu tokko booda cufan. Alaa fayyadamuu hin dandeenye. Biyya kanatti hin beekamaa. Galgala gizeedhaan sonaa hundumtuu. Hanga. Balee. Nuti murteessitu moo waan ta'e. Waan balleessine qabna. Mucaan iyyaa tole. Ilkaan baasu ta'e beeku sadaka. Lafa nan kaa'inaan jedhe akkamitti jechuun akkamitti waxime. Duddaatti baadheen beeku mucaa waan ta'eef mucaan dudda keessa na gottota. Barsiifta kan. Maal akka abichaa kaa'u nyaatanii yoo bulan waan nama dubbisu maal qaba. Boros akkanumatti dabalamaa abichaa hin abdii boruu ta'a dubbatu biyyeessus. Abichaa hin boros akkanumatti namatti dabala. Laasa boruun dabalu ani garuu. Ayyuu koo madhani malee biddeen nama irbaata gochuulleen gini yoo
nama dadhabsiise yoo dadhaban gaaf tokko yoo dhiisan rakkoo qabu. Biddeenaa jecha otoo hin taane xiqqoo ishee ofumaaf hin ulfaata nama. Toon ka carraa amma keessummaa fidee otoo dhufee nama waliin otoo dhufee jarri keessummaa fidee otoo alaa dhufee nama fidee dhufee jarri midhaan maa nyaatanii namni jechuun namni nama madaala sirrii miti. Waamana dhabuun ofii namaa fi malee atuma rakkoon qabu kan bulame. Nama bulla kaya maal goona ree iddoo nuti murtaa'e. Murtoo miti kun baan rakkina ko'ummaa maal goota amma fakkeenya ko'ummadheen sila waan ko'ummanni maal gochuu qabu. Amma dhuguma keeti moo amma viidiyoo as keessee viidiyoon walaabaa amma na gochuuf immoo dhuguma dubbachaa jira. Akka warra durii akkanni xarbeezaa kan girgiddaa rukutuufi. Dhuguma naasaa jira garuu kaameraas kaa'u koo hin sodaatin dhuguman jedha. Kanuma kaa'uudhaan maaliif seetan qaldiin isa akkasiillee hin danda'uun beekta. Akkamittan buna dursee fidatu ta'e otoo jiraate nama hojii hojjetee dhufe. Gin waan hin jirre maal gochuu hin danda'a jedhee fidee gin keessummaadhaan immoo ati numa bulfatu bulte amma keessummaa ta'uu dhufee jettamna. Kaama akka carraa namni dhufee otoo nama fidee dhufee taasaa namni namatti dhufaa maal jedhaa namni kan firri wayii namatti dhufaa nama aduun nama bira buluu danda'a. Otoo dhufee kana booda saatii kana maal ta'a? Immoo kana booda ka'ee hojjedhu waan hojjetamuu hin danda'u. Yaa bulla rakkoon qabume har'a tokkitti hin bulla boru nuti hin deebi'in malee maa rakkoon hin jiru. Har'a tokko guyyaadhaan bulla. Sebaate yaa bulla ija jiraame. Hirriba kaatee namummaa si malee hin bulla maa rakkoon. Yaa safuu maaloo bulan. Maa rakkoon qabume buluu. Misaan nyaannee jechuudha. Misaan nyaannee namoonni yeeyyiin tokko guyyaatti tokko fa'i lama fa'i nyaatanii dhiyeessu maannu tole. Misaan nyaannee gubaache. Nyaanneera. Hojii isaatu ulfaataadha malee misaan nyaannee qanga. Anis kun mucaafaan kan hin deemaa hundumaa wanti nyaadhaa jiru. Ikkoo sumaafiyyuu kaa isumaafiyyuu. Ana qofa otoo hin taane siifis. Ofumaafis yaaddee waan har'a irbaan hin jiru kana goona. Mitiiree amaati mee nuti murteessaa. Sumaafis jedha yaa hordoftoota. Nuti murteessaa mee. Lamaan nyaa'u amma namni tokko maal rakkoo qaba gaaf tokko yoo dhiise. Min chiggiraallee keessummaan isaa rafuun hojjetanne daa'ima ko'ummaadha jenna malee maaltu jira wanta biraa. Anyway satti pirankii taatee jirtaa. Maariyaanis ammas amaan dubbanne. Yoo bulleesse maa rakkoon qabu garuu sirrii miti kan jedhu malee. Kan jedhu malee. Yeroo yoo dhabdee dubbachuu akkasitti malee. Kan hojjedhu waan jedhu se'ee sodaadhe. Ganaa halkaniin jechuudha. Garuu maal dubbata? Dimsus. Ani beela'ee hojii oolee akkamitti jedhasee akkana kana jedhasee piraankiin baay'inaan tasa kan beekuutti hin beeku sinin jedheera. Yaa bulee kuutti hin beeku sinin jedheera. Anyway sanillee piraankiin isa gochuuf ani maal sitti dhagahame ta'u sun dhugaa mana sun ta'eeti baqa mana. Jechaan akka sirrii hin taane duras dubbadhee kaameraa waan ta'eefin xiqqoo ishee qabeeras haa ta'u malee waan kaameraa fuuldura ta'ee silaa yoodha. Sana yoo ta'uu baate silleen jira miti egaa jala muranii namatti muun tokko jira miti jala saraaranii namatti muun jira akka lammatatti hin deebinetti akkasuma. Boru nuti hin deebi'in malee jedhee dhuguma bagan kaameraa sin fuuldura kaayee ijoollee anillee akkuma nama sim jedhee normaali baqa sim jedheen buna buusutti jedha maal jedha jedheeni baay'een dubbanne gin otoon keessummaa fidee jedhee boru nuti hin deebi'in jedhee malee ammeenya anammuma kaayitee waan jiru jedhu jedhasee garuu rakkoon qabu hundumaa hugan asiifatti jedheera. Ofii kaameritti sodaate amaan bahu jedheetu manatti fakkaate malee keessummaa. Jechuun amma samaan dubbanne
garuu akka ta'uun qabnee boodaas jala mooyeen sitti malee edumanii afaan keessa qabadhee jira miti irra jechuun otuma nama quuqxu kanaaf malee hundaan dubbatan dhungatan jedhanii kana gaariidhaan piraankii ta'eera sirriitti egaa sabiskiraayib godha miseensa baay'isaa maatii baay'isaa sirriitti hojii olee dhufee tanan lafa labsiifti sirriitti egaa sheer laayik godha galatoomaa isiniin jenna fayyaa ta'a. Galatooma dhugaa piraankiin godhadheen haasa'um keessan pirankii godhadheen pirankis baay'een beeku. Gin baay'een dubbanne innis homaayyuu wanti dubbate hin jiru. Otoo ta'ee dhumaan fiixee maaliif hammantaan illee wanti jedhe hin jiru rakkoon qabu. Anyways mee isaaf tasa akka yookiin siifi piraankiin wettan like share godhaati yaada barreessan isiniin jedhan mucaadhaaf hin dhiphachaa jira. Amma achi deemu fan harkaan haasa'aa jira. Mucaan garasii boo'aa jira. Yaada qabdan nu barreessan isiniin jedha bye bye. Anyways sirbaan ni jira rakkoo qabu. Shiroo Itoophiyaa keenya soo ta'e galgala dhabamtu guyyaallee wal jala cabarbaram. Guyyaa nutu mana jiru kanaati. Isa guyyaa silaa nutu mana hin jiru balaa. Nutu mana hin jiru akkuma kanaa jedha.